namasi argate itinu kanau ilaacha kambiraf matananau mali nama birahin nomne jadi tuku mati yui wangela mah hidup gua pernah belajar ni la kopsa jadi tu panggil jadi apa तो como Marcos को बनना थोड़ा la cosa jadi थोड़ा आसाई बजुले आके वरमान इस्राएल बने लिबान पे जे खाना कुमारे के बेटिया इस्राएल ता मले में हिजूम ने मजाक कुल इता सीजे के रा मजाक कुल कुनो वंगेला मा जो को ना चला को से jadi तो को जमे हुई थी आना को वररो ता मने इस्राएल बने लिबान पे बोले nama berapa ini? Isa kan ada dia yang alih kerja lagi. Ega Yesus Kristus dirkaba gaafa dhufe akka namaatti dhufee dhalate namatti dhiyaachuudhaaf nama ta'uu dirqamadha. Qomoo keessaa dhalachuun irra jiru yeroo sana immoo waaqa sirrii waaqa dhugaa kan beekan akka qomootti qomoo sana duwwaa turan yeroo sanaa jechuudha. Achi keessaa dhalatee gooftaa Yesuus gaafa barsiisaa ture namoota sana argatee bartoota wajjin otoo deemu dubartiin kun dhalteetu mucaa kootu dhukkubfatee jedhe. Innaanii nyaata sarootaa fuudhanii nyaata ijoollee fuudhanii saroota jedhan buusanii angkaran dhufee fi warra mana Israa'el keessaa badanii jedhaa jedhe. Iddoo sanatti naa walitti marbifattee egaa tiksii magana biratti ismalee kuma jira mata duree isaa irratti maal jedha Yesuus amantii dubartii tokko ilaaluu isaa jedha. Yesuus qoree nama laalarayyuu wantoota garaagaraa jireenyaan namni qoramee ni ilaalama maal waaqayyoon nuumni faarfataa keetiif maal jedhe yaadallee gaaffii kakkaasan jiru. Yeroo qoramanii ilaalamuu kana keessatti baay'ee qotuu dhuguma akka jedhe Yesuus Kiristoos amantii ishee qoruudha akka mata duree irratti barreeffame ishee ilaaluudhaaf jedhe malee otuu ishee ilaaluuf hin jenne ta'ee mucaa ishee baay'isuuf ture mucaa ishee baay'iseera. Kanaaf iyyuu warra kiristiyaanonni warri amananis warri namannis Yesuus qoree nama ilaaluu danda'a. Waaqayyoo amantii keenya keessattis qoramanii ilaaluun akkuma dubbatu Yaaqoobii warqeen warqummaan isaa qoramee ibiddaan akkuma ilaalamuu jedhe. Kanaaf kiristaanummaa keenya keessatti qoramna wantoonni tokko dhageenyu jechuu dhiisuu danda'a. Obsanii ilaaluun qoramanii ilaaluu kana keessa darbuun gaariidhaan jedha malee macaafa qulqulluu keessatti yaa Israa'el akkuma saba koo warra Kuush sana kan Moosiyaa keessa jira akkuma warra Kuush kanaaf iyyuu Kuushuu waan abduu addunyaa kanarra kan jiru dhala namaa addaarraa ta'anii amma irraatti kan oolan hundumaa keessuuf jechuudha. Baay'ee galatoomaa. utune kambekene kesiko sinatame sinfada simbarbada lapeko tu sifno